Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfina argatu. Dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aatiif waliin qoodannu miilla keenyaan dhaabannee Waaqayyoon kadhannee gara dubbii Waaqayyoo dhanna. Dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aatiif walii wajjin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 amma 19 ta'a. Akkasumas Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11 amma 13 ta'a. Gaggabaabaadha isa dubbifannee kadhannee teenya. Ulfina dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Yesus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira. Anis nan hojjedha isaaniin jedhe. Isaanitti dubbate. Kan dhageenye Yihudoonni kana dhagaanii Yihudoonni Yesus seera sanbataa kana cabsee duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuudhaan isatti immoo ofii isaa Waaqayyotti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadani. Yesus itti fufee dhugumaan isinitti himaa. Ilma ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu laalee in hojjeta. Isuma abbaan isaa hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti in hojjeta ittiin jedhe. Raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsi 11 immoo akkas jedha. Ana duwwaatu Waaqayyoodha, ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru. Ani duraan dursee himeera, isin oolcheera, isinitti dubbadheerasi. Waaqayyoliin ormaa garuu isin gidduutti kan hin goone. Ani duwwaan Waaqayyo akkan ta'e isin dhuga baatuu kootii jedhe. Waaqayyo kana dubbateera. Waaqayyotti fufee ani ammas Waaqayyoodha, gara fuula duraattis kan jiraatu anuma. Harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'u hin jiru. Waan tan hojjedhus kana garagalchuu hin jiru jedhe. Hin kadhanna. Yeroo hundumaa bara hundumaa teessoo ulfinaarra kan jirtu barri gaarummaa kee kan hin geeddaramne Alfaadhaaf Omeegaa jalqabaaf xumura kan taate yaa Waaqa abbaa keenyaa, waa'ee yeroo kanaaf guddaa guddisnee si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni ol Waaqa irratti tola maqaa keetiif haa ta'u. Abbaan koo ammayyuu hojiitti jira, anis immoo nan hojjedha jette. Abbaa yeroo hundumaa hojjechuun amala kee kan ta'e, yeroo hundumaa qajeelchuun amala kee kan ta'e, yeroo hundumaa fayyisuun amala kee kan ta'e, battala tokkoof kan nun dhiisne Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, galgala kana maqaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa waa'ee kee hojjedha, yeroo hundumaa waa'ee isiniif dhimma manuun jettee nutti dubbachuu waan jaallatteef maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Gola keenyatti waan hojjetamu qabda. Jireenya keenyatti waan hojjetamu qabda. Hojjettee dinqii waaqummaa kee mul'isuun amala keeti. Galgala kana maqaa nama Naazreetiin humni waaqummaa kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Humna abbummaa kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Lubbuu yeroo kana si barbaacha dhufteef Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, annan hojjedha kan jette Waaqayyoodha. Humni kee hojjetu nu gidduu haa deddeebi'u. Humni kee waa geeddaru nu gidduu haa deddeebi'u. Humni kee waa utubee dhaabu nu gidduu haa deddeebi'u. Humni kee waa sochoosu nu gidduu haa deddeebi'u. Maqaa nama Naazreetiin inni bishaanicha sochoose, ergamoonni Waaqarraa wantoota keenya sochoosanii.
ergamoonni waaqarraa jireenya keenya sochoosanii dhimma keenya sochoosanii galmee keenya sochoosanii galgalli kun galgala fayyinaa ta'u galgalli kun galgala hiikamsaa ta'u galgalli kun galgala hojjetaa ta'u foonni dhiigni gabbaa jedhu inni waaqayyo kee berreen nuun jedhe nu addeessu maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u kallattii jiru kan waraaname haa ta'u dameensaa kan fottoqe haa ta'u dameensaa kan fottoqe haa ta'u kadhannaan kee bubbulee dhiphoon kee hiikamuu dide jireenyi kee hiikamuu dide kan jedhu yeroo lakkaa'ee kan nutti gungumu asaasi diinaa xaap kan jedhe haa ta'u gola keenyarraa xaap kan jedhe haa ta'u jireenya keenyarraa xaap kan jedhe haa ta'u fayyaa keenyarraa kan waraaname haa ta'u sabni waaqayyoo mee waaqayyo hojiirra jira jedhaanii nama cina keessan jiruuni harka isaa qabaati waaqayyo hojiirra jira jedhaanii akkuma jirtanuun achi garagalaatii immoo faara tolaadhaan fuula tolaadhaan waaqayyo waa'ee keetiif hojiirra jira dhaati harka isaa qabaame waaqayyo waa'ee keetiif hojiirra jira waldaa kiristaanaa waaqayyo waa'ee keenyaaf hojiirra jira gola keetiif hojiirra jira fayyaa keetiif hojiirra jira mul'ata keetiif hojiirra jira gaaffii keetiif hojiirra jira sodaa keetiif hojiirra jira waaqayyo hojiirra jira battala kana hafuura qulqulluu gidduu keenya waan jirtuuf si haa galatu hojiirra jira jechaa jirta si haa galatu keessa namummaa keenya qaqqabachaa jirta si haa galatu suphaa jirta si haa galatu qajeelchaa jirta si haa galatu qaqqabataa jirta si haa galatu asaasiin jiru waciin jiru ati garuu hojjechaa jirta haleluuyaa waaqayyo hojiirra jira waldaa kiristaanaa waaqayyo waa'ee keenyaaf hojiirra jira jiraati caa godhaa sagalee guddaadhaan dhageessisaame waaqayyo waa'ee keenyaaf hojiirra jira waaqayyo hojiirra jira abbaa sagalee kee nutti dubbadhu dadhabaaniif wallaalaan garbichi kee fuula kee duran jira hafuura keessa qulqulluudhaan saba keetti dubbadhu isan dubbadhu miti innati jette saba kee adaalu isan yaade miti innati yaadde saba kee qaqqabatu galgala kan ulfinaan gidduu keenyatti mul'adhu yaadaaf akeeka kee gidduu keenyatti raawwadhu maqaa Yesus Kiristoosiin aamen aamen maqaa waaqayyoo eebbifamu ta'a galanni waaqayyoof haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u waldaa kiristaanaa galanni waaqayyoof haa ta'u saba waaqayyoo galanni waaqayyoof haa ta'u maqaa waaqayyoo haa eebbifamu maqaa waaqayyoo haa eebbifamu waaqayyo hojiirra jira waaqayyo kallattiidhaanis alkallattiidhaanis akka beekamuunis akka hin beekamneenis waaqayyo hojiirra jira seera uumamaa erga uumamee jalqabee isa duras waaqayyo hojiirra jira yerootti waaqayyo hojii isaa dhaabe yerootti waaqayyo hojjechuurraa dhaabbate hin jiru waaqayyo hojiirra jira dubbii waaqayyo uumama boqonnaa tokko boqonnaa lama boqonnaa sadii irratti waaqayyo haa ta'u jedhee wantoota uume haa ta'u jechuudhaan hojjechuusaa humna waaqummaasaa dubbii sagalee waaqayyootiin dhaabe waaqayyo hojiitti jira hojjechaa jira yeroo jennu humni hojjechuu waaqayyo humni waaqummaa waaqayyo jireenya namaa keessatti jireenya uumamaa keessatti kallattii mul'ateetiyyuu argama ituu waaqayyo hojii isaa battala tokkoof dhaabee biyyi lafaa kun wabii jiraachuu hin qabdu sababni isaa qilleensaa fi kan kana fakkaatu kan kennu waaqayyo sababii ta'eef maqaan waaqayyo haa eebbifamu waaqayyo yerootti hojiitti jira waaqayyo yeroo inni hojii isaa dhaabe tokko illee hin jiru namni akka namaatti hin dadhabaa hin boqota inni guyyaa hojjete galgala boqotaa inni galgala hojjetu immoo guyyaa boqota waaqayyo waaqni Israa'el garuu waaqa hin rafne waaqa hin mugne waaqa barabaraan hojii isaa hojjetudha waaqayyo hojii isaa dhaabeen beeku kanaaf gooftaa Yesuus gara Beetesaydaa dhaqee yeroo hundumaa akka hojiitti jiru mul'isuudhaaf
nama waggaa 38 naafa ture tokkoyyuu argate. Kanaaf akkas jedhe ijoon dubbii isaa, abbaan koo ammayyuu hojiitti jira, anis immoo nan hojjedha jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Abbaan hojiitti jira, ilmi isaas hojiitti jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Namni waggaa 38 qarqara bishaanii taa'u kun fayyina eeggata ture. Baay'een isa biraa dhaqanii fayyaniiru. Baay'een isa biraa dhaqanii qaqqabatamaniiru. Inni garuu hin yaadatamne. Garuu nama ija Waaqayyootiin ilaalamu ture. Nama gaaf tokko fayyuu nan danda'a jedhee abdiidhaan Waaqayyoon eeggatu ture. Nama yaaddi isaatiif akeekisaa hundumtu gaaf tokko fayyuufan jira jedhee Waaqayyoon eeggatu ture. Gaaf tokko ilmi Waaqayyoo Yesus Kristos hin dhufe. Haleluuyaa. Ilmi Waaqayyoo Yesus Kristos gara isaa dhufe. Firoota koo ilmi Waaqayyoo Yesus gara keenya dhufee jennaani fayyina har'a qabnu kan arganne. Nutu gara isaa dhaqe miti, inni gara keenya dhufee fayyina nuu ta'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waggaan 38 waggaa dhibbinaaf gidiraati. Tarii namni kuni warra isa biraa socho'u argee akka namaatti itti dhaga'amuu danda'a. Garuu nama iji Waaqayyoo irra jirudha. Nama iji Waaqayyoo irra jiru Waaqayyo yeroo hundumaa yaadachuuf amanamaadha. Nama iji Waaqayyoo irra jiru hin bubbula malee harki Waaqayyoon qaqqabata. Namni iji Waaqayyoo irra jiru hin bubbula malee hidhaan isaanii kama. Namni iji Waaqayyoo irra jiru hin bubbula malee gaaffiin isaa hiika argata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatani hiyyeellaasifaman. Namni kun hiyyeellaane. Jarana namni kun hiyyeellaane. Namni kun hiyyeellaane. Haleluuyaa. Fayyaa qabdu amma akka nama fayyaa qabutti yaadaati. Nama rakkateef rakkina dhukkuba keessa jiru yaada. Nu hidhannee Rabbi si amaaru ennaan fayyi ennaan yoo ayyaanni Waaqayyoo nu baay'ate immoo kadhannee biraa deemna. Kadhannee achi garagallee kolfuu keenya tapha guyyaa keenya guyyaatti itti fufna. Isaaf garuu gaaffii ture 38. Ilmi Waaqayyoo Yesus gaafa dhaqee garuu akkas jedheen, maal akkan sii godhu feetaa jedheen. Haleluuyaa. Galgala kanatu Waaqayyo galgala kana mana keetti dhufe, intala koo, ilma koo, saba koo maal akkan isiniif godhu feetu jedhee maalitti mattu laata? Maalitti manna laata? Innis fayyuun fedha jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Fayyina eenyuyyuu hin jibbu. Fayyuun fedha jedhe. Fayyuun fedha. Roorroo isaa itti mate Waaqayyotti. Naman qabu, firan qabu, kanan taane, sanan taane. Kanaaf amma yoo wanaatti fayyinni koo bubbule kan jedhu roorroo isaatti mate. Kadhannaan keenya har'aa roorroo qabaa laata? Na irraanfatee Waaqayyo, na dagatee Waaqayyo, kanatti irratee Waaqayyo kan jedhu roorroo qabaa laata? Waaqayyo roorroo dubbachuu keessaa nu haa baasu. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. Sila kan fayyaa turanii warra yeroo ergamaa Waaqayyoo dhufee galaanicha bishaanicha sochoosu warra dursee bishaanichatti galutu iyyuu fayya ture. Amma garuu ilmi Waaqayyoo Yesus Kristos nama iji isaa irra jiru kanaafi battaluma kana gaafateen siree kee baattadhu deemi ittiin jedhe. Haleluuyaa. Sin qaba harka si qabeen gara bishaanichaatti si geessaa hin fayyitan jenneen. Siree kee baattadhu deemi jedhe. Humni fayyisuu bishaanicha keessa jira miti. Humni fayyisuu ilma Waaqayyoo Yesus Kristos irra jira. Humni waa geeddaruu danda'u isatti waaqessitu, isatti isaaf sagaddu, isatti isaaf jiraattu ilmi Waaqayyoo Yesus irra jira. Inni immoo battala tokkotti fayyina kee sii labsa. Inni immoo battala tokkotti gaaffii keef deebita. Seexannis diinnis jalqaba jedhu Gooftaa galateeffadhaa. Isaayyaas saba faca'ee jiru walitti sassaabuudhaaf, saba isaa walitti faca'ee jiru walitti sassaabuudhaaf, sababii garaagaraatiin tamsa'ee bittinnaa'ee jiru walitti qabuudhaaf, saba isaatiif Waaqayyo Waaqa qaalii akka ta'e, sabni isaa Waaqayyoof qaaliidha. Ati ani Waaqayyoof qaaliidha.
jarana ati ani on waaqayyoof qaaliidha namati yumi jana mataa isaarra nu kaa'a malee ija waaqayyoo duratti nu qaaliidha haleluuyaa ati qaaliidha faarfataan Laki faarfataa miti kan jedhe jechicha maqaa isaa kaasuun hin barbaanne miira kootu ka sababii ta'eef waa'ee sabni hariiroo isaaf saba isaa gidduu gaafatame akkas jedhe ani saba kootiif qaaliidha jedhe an saba kootiif qaaliidha iji sabi kootiin na ilaalu beeka yaadi sabi koonaaf qabu beeka ani saba kootiif qaaliidha jedhe waaqayyo ijoollee waaqayyoof qaaliidha mi'aadha nuyi akkasumatti warra uumame akkasumatti warra jiru miti warra keeki waaqayyoo nurra jirudha kanaaf waaqayyoo kutaa kana keessatti saba kakuu kana oolchuudhaaf jedhee yeroo hundumaa akka isaanii wajjiniin jiru yeroo hundumaa humni waaqummaa isaa akka isaanii wajjiniin jiru saba isaa sana lafa isaan bittinnaa'anii jiranii walitti qabuuf jedheetiyyuu sagalee kana isaanitti dubbata egaa waaqayyo yeroo hundumaa hojiirra jira jenna waaqayyo yeroo hundumaa hojiirra jira yeroo jennu dhiphinni gidiraan gaaffiin bubbulu abdii kutannaan hin jiru jechuu miti yeroo kadhannaan keenya bubbulu yeroo abdiin nuuf galame bubbulu yeroo dhiphinni keenya gidiraan keenya damee walitti baafatu meerreree waaqayyo jechuun keenya nafu meerreree waaqayyo garuu waaqa cal jedhee nama dhiisu miti kuni waan nu duwwaan shaakalle miti daawit faan kana keessa darbaniiru waaqati faarfattuuf waaqati waaqessitu waaqati sagadduuf dhiphina kee keessaa si baasuudhaaf eessa jira jedhanii na gaafatanii jedha daawit faarsaa 42 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha namoonni guyyuma guutuu waaqayyo kee eessa jiraanaan jedhu kanaafis guyyaaf halkan imimmaan soora koo anaaf ta'eedha meerre hin faarfatta'oo dhiphin beerre waaqni kee hin waaqessita'oo beerre waaqni kee inni jiraatuu fi inni namoonni sarratti argan tokko ta'uu dide kanaaf imimmaan sooranaaf ta'e halkaniif guyyaa imimmaan sooranaaf ta'e gadda jireenya isaatii mul'isata takka gaaffiin keenya deebii gaafa dhabu yeroo nu hidhiixuutu yeroo nu argan beerreree waaqni isaa beerreree waaqni ishee jechuun hafan waaqayyo garuu waaqa nama irraanfatu miti daawit duwwaa jedhe miti gooftaa yesus fannoo gubbaatti dabarfamee yeroo laatame yeroo kenname wantoota gurguddaa 7 dubbate keessaa inni tokko akkasi Elohee lama sabaqtaanii waaqa koo maaliif na irraanfatte maaliif na dhiiste jedhe yeroon sun yeroo gooftaa yesus itti isa dhiisuun turre yeroo itti gooftaa yesus calisa jalaa jedhen turre garuu gatii baasuu gooftaa yesus Kiristoosiin biyyi lafaa fayyuuf akka jirtuuf fayyinni ta'uufiif akka jiruuf gooftaan cal jalaa jedhe abbaan har'a yeroo kadhattu yeroo faarfattu yeroo lallabdu yeroo jiraattu jireenya kee guyyaa guyyaatti yeroo jiraattu tarii beerreree waaqayyo kan siin jedhu jira laata beerreree waaqni kee sa tokko aggaamtee gaafa sii ta'uu didee sa kan biraatti ceetu gaafa daddabdu gaafa milkaa'uu diddu beerreree waaqni kee siin jedhaa laata waaqni kee ammayyuu hojiirra jira waaqni keenya ammayyuu hojiirra jira maqaa waaqayyoo eebbifamu egaa meerreree jechuun keenya nafu baay'een dubbii waaqayyoo keessa meerrereedhaniiru garuu waaqayyo cal jalaan jenne gaaffii isaaniitiif deebii ta'eera seenaa nama 3 tokko akka 2 akka dhuunfaatti tokko akka sabaataniyyuu fakkeenya godhadhee dubbadha inni jalqabaa Abrahaami
Abrahaam nama waggaa 75 ta'etu jiru. Waaqayyo sanyii kee akka urjii waaqarraa akka cirracha lafarraan baay'isa jedheetiyyuu isa waame. Abrahaamis tole jedheetu baye. Tole jedhee baye. Waaqayyo bayi dhaqi namaan jennaan dhaquunuma sababii ta'eef hin dhaqe. Erga baye booddee garuu waggoonni 25 waggoota qorumsaa ture. Saaraadhaaf waggaa qorumsaa ture. Abrahaamiif waggaa qorumsaa ture. Firoota koo Waaqayyo dhala tokko namaa kennuuf waggaa 25 nama eegsisa. Kun hojii Waaqayyooti. Waaqayyo garuu yeroon kun isaanii fi yerootti isaan hojjetaman ture. Keessi isaanii yeroon itti hojjetamu ture. Jireenyi isaanii yeroon itti hojjetamu ture. Ilaalchi isaanii yerootti itti hojjetamu ture. Amalli isaanii yerootti hojjetamu ture. Waggicha bubbule malee turtii kana keessatti mucaan inni dhufuuf jiru ulfina qabeessa akka ta'e waa'ee Isaaqiin beekumsa isaaniif kenna ture. Keessa isaanii guddisa ture. Keessa isaaniitiyyuu dameetti baasee waa'ee mucichaa isaanitti hima ture. Itu waa'ee Waaqayyo dursee waa'ee kanaa itti himne ta'ee Isaaq yeroo dhufe aarsaa ta'u Isaaqis tole jedheen deemu ture. Jarris tole jedhanii aarsaadhaaf hin kennani. Waaqayyo garuu dursee isaan qopheesse. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo dursee isaan qopheesse. Hin bubbulee. Boqonnaa 12tti Waaqayyo mul'atee Abrahaam sanyii kee nan baay'isadhaan. Boqonnaa 15 irrattis kanuma isaanitti isatti dubbata. Boqonnaan 18tis kanumatti dubbata ture Waaqayyo. Sin baay'isaa kan jedhu ture. Sanyiin kee biyyi lafaa sanyii keetiin waamamu kan jedhu Abrahaamitti irra deddeebi'ameetiyyuu itti dubbatama ture. Adeemsi kun Abrahaamitti ulfaatu iyyuu malee yaadi Waaqayyo jireenya isaanii keessatti hojjetamaa jira. Firoota koo dhimmi keenya gaafa bubbulu Waaqayyo nu keessatti waa hojjetaa jira. Jireenya keenya keessatti waa hojjetaa jira. Gaafa wanti sun darbu nuu gala. Itu Waaqayyo bara yeroo sana kanan goone ta'ee beekumsa narra qabu hin qabaadhuun ture. Hubannaa narra qabu hin qabaadhuun ture. Yaada narra qabu hin qabaadhuun ture. Wanti nu jennu waan baay'eetu jira. Waaqayyo jireenya keenya irratti hojjeta. Yaada keenya nu raawwachuuf, fedha keenya nu raawwachuuf, akeeka keenya nuuf raawwachuuf dura jireenya keenya isa keessattiyyuu hojjeta. Egaa yeroo jireenya keenya keessatti amala isaatiin, yeroo jireenya keenya keessatti ilaalcha keenya irratti, yeroo jireenya keenya keessatti waa keessa keenya hojjetu waan ulfina qabeessa ta'e nu keessaa baasuufi. Inni ulfina qabeessi ta'e Isaaqis kennaa ta'e Abrahaamiif Saaraadhaaf kennameera. Waaqayyo waan ulfina qabeessa ta'e sii kennuudhaaf Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Boqonnaa tokko irratti sitti dubbatameera ta'a. Boqonnaa biraa irratti sitti dubbatameera ta'a. Abbaan raajii tokko sitti dubbateera ta'a. Haati raajiis warri raajii dubbatanis sinitti dubbataniiru ta'a. Waaqayyo garuu Waaqa cal jedhu miti. Yoo tureyyuu Waaqayyo Waaqa cal jedhu miti. Na jalaa ture waan jettan qabdu laata? Waaqayyo si jalaan tursine. In tursine Waaqayyo. Waa'ee keetiif Waaqayyo hojii irra jira. Mee cina keessan nama jiru Waaqayyo hojii waa'ee keetiif hojii irra jira jedhaani umaan jedhu. Hojii irra jira Waaqayyo. Itu Waaqayyo hojii irra hin jiraanne Abrahaam waggaa 25 guutuu hin eegu ture. Kanaan dura namoonni dhalataniiru, ijoolleen dhalataniiru, waggaa 25 kan eegen jiru. Maal ta'e Waaqayyo jedhee dhiisee deemuu danda'a ture. Yaadi Waaqayyo gaafa nama gab godhee nama qabu firoota koo waan hamaa keessa jirru keessatti humna arganna. Hamaa fakkaatee waan mul'atu keessatti Waaqayyo simboodhaaf surraanuu kenneetiyyuu akka nuyi dhaabannu godha. Waaqayyotu isaan dhaabbachiise. Gara yaadaaf akeeka isaattis immoo isaan geesse. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaa seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 amma 8tti waa'ee saba Israa'el lafa onaa keessaa isaan baasuutiyyuu ilaalla. Biyya Gibxi keessaa gaggeessaa Museetiin gaafa isaan baasee
biyya aannaniif damma baastuun isiniif kennaa jedheetutti dubbate. Biyya aannaniif damma baastuun isiniif kennaa. Akkam namatti tola. Haleluuya. Garuu erga kun dubbatame booddee wantoonni bifa isaanii geeddarani, haalli geeddarame, adeemsi isaanii bu'aa bayii keessa ta'e, gaaffiin jireenya isaanii ittuu caalaa deeme. karaa waggaa ji'a guyyaa 40 waggaa 40 ta'e lafa onaa keessa naanna'utti ka'ani. Iddoo fagoon naqanu lafuma onaa keessa naanna'u. Iddoo fagoon deemani lafuma onaa keessa naanna'u. Waaqayyo Waaqni jiraataan wantoota keessa naanna'u keessaa nu haa baasu. Wantoota keessa naanna'u lafti onaan lafa waatti hin biqille, lafti onaan lafa waa keessaan argamne, lafti onaan lafa waa in argama jedhame abdiin itti kennamneedha. Waggaa 40 lafa onaa keessa isaan deddeebise. Maaliif waggaa 40 isaan deddeebise laata? Waaqayyoof abboomamu, Waaqayyoof jiraachuu, Waaqayyoof adda ba'u, Waaqayyoof sagaduun hin galleef ture. Waaqayyoo gara yaada isaa kan nama geessu qaama qulqullaa'e, mi'a qulqullaa'e gaafa argatu ulfina isaa raawwata. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Isaayyaas boqonnaa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 6 amma 7 yeroo dhattan waan isaan qulqulleessu isaaniif qopheesse ture Waaqayyo. Waan isaaniin qulqulleessu, sababa isaan ittiin qulqullaa'an isaaniif qopheessa ture. Isaaniin akka isaan adda ba'aniif kan isaan godhu isaaniif qulqulleessa ture. Erga qulqulleesse booddee, erga waan isaan qulqulleesse, isaan qulqulleessu isaan gidduutti uume booddee, dhaloota kakuu sana dhaalu qopheessa ture Waaqayyo. Dhaloota kakuu sana dhaalu qopheessa ture Waaqayyo. Sababni isaa biyya aannaniif dammi Waaqayyo kennu sun warra Waaqayyoon sodaataniif, warra yaada Waaqayyoo keessa deddeebi'aniif, warra akeeka Waaqayyoo keessa jiraniif kakuu galameedha. Kanaaf dhaloota waa isa sodaatu qopheessa ture Waaqayyo. Haleluuyaa. Gaafa Waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjetu Waaqayyo waan nu keessa harcaasu qaba Waaqayyo. Waaqayyo fidee nu keessa harcaasu. Abdii galame biraan nu haa ga'u, waan nu keessa harcaasu immoo harcaasu. Waan nu keessa harcaasu Waaqayyo nu keessa harcaasu. Waan isaaniin adda baasu, abidda isaaniin adda baasu gidduu isaaniitti erga ture. Sababni isaa kakuu sana bira ga'uu akka isaan danda'aniif dhaloota haaraa, dhaloota kakuu sana dhaalu qopheessa ture. Biyya aannaniif damma baastuun dhaalchisa. Garuu saba qulqullaa'e, saba isa waaqeffatu, saba isaaf adda ba'uuf ture kakuun sun kan galame. Kanaaf wantoota keessa isaan dabarsa ture. Har'a jireenya keenya keessatti waanuma keessa jirru, haalan keessa jirut keessatti Waaqayyo gaaffii koo naa deebisi jechaa jirtu yoo ta'e gaaffichi sirrii miti. Saba Waaqayyo waanuma jiru keessatti, haaluma jiru keessatti Waaqayyo gaaffii koo naa deebisi yoo hin jenna ta'e iyyoo waan keessa keenya qullaa'u erga qulleessee booddeedha gara kakuu isaatti kan nu geessu, gara yaada isaatti kan nu geessu. Amma sanatti garuu Waaqayyo keessa keenyan qulleessaa, keessa keenya naaressaa, keessa keenyan fayyisa. Waaqayyo keessa keenya fayyisu. Inni keessa keenya fayyisu Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Inni sadaffaan Gediyoon abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 11-15 irratti argattu. Gediyoon namoonni baay'een nama abdii kutate jedhu. Kutaa sana gadi fageessinee yeroo dubbannu garuu nama abdii kutate hin turre. Nama hinaaffaan mana Waaqayyoo keessa isaa nyaatu ture. Beerrereen abbootii keenya nutti dubbatani. Hojii dinqisiisaa Waaqayyo hojjete jedhamee nutti dubbatame meerreree nama jedhee gaafatu nama hinaaffaan mana Waaqayyoo keessa isaa gale ture. Firoota koo hinaaffaan mana Waaqayyoo al tokko keessa keenya galeera taanaan yoo dhiibamne illee yoo haalli ta'e illee inni Waaqayyo jedhe keessa keenyaa dhaamuu hin danda'u. Inni Waaqayyo jedhe keessa keetiin naamu. Haalli yoo wal geeddarre inni Waaqayyo jedhe keessa keetiin naamu. Eliyaasi maal taate jedhamee yeroo gaafatame raajota mana Waaqayyoo na biraa ajjeesanii fixaniiru.
Hinaaffaan mana keetii keessa koo nyaataa jedhe. Hinaaffaa mana Waaqayyoo keessa isaa gale. Hinaaffaa mana keetii keessa koo nyaataa. Ermiyaas immoo lafee koo keessa galee lafee koo keessa jira akkamittiin of keessaa baasaa jedhee ka'eetiyyuu akka nama wayinii dhugeen ta'e jedhe. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Hinaaffaa mana Waaqayyoo keessa isaa, hinaaffaa dubbii Waaqayyoo keessa isaa gale. Mucaan wallaalaan tokko immoo akkas jedhe gidduuruma keenya jira. Inni immoo akkas jedhe dubbii Waaqayyoo yaada akka kennuuf gaafa gaafatame dubbii Waaqayyootiin qabeetii yoo ergaa isaa dabarfachuu barbaade. Kanaaf akkas jedhe ani dhiigi koo dubbii Waaqayyoo malee hin hojjetu jedhe. Haalleluuyaa. Eebbisaa mee kenna. Eebbisaa. Dubbii Waaqayyoo malee keessi koo hin hojjetu jedhe. Hinaaffaan mana Waaqayyoo, hinaaffaan Waaqayyoo gaafa namatti galu haasaan namaas, faarfannaan namaas, jireenyi namaa hundumtu sana wajjin hidhata qaba. Isa kan dubbii Waaqayyoo dhiisee isuma kan isaan dubbadha. Inni obboleettii isaa biras yoo ta'e waa'ee wangeelaatti yoo carraa qabaatanii gaafattanis immoo waanuma Waaqayyoo isinitti hima. Waatu keessa lixe Waaqayyoo si keessatti irraanfatu jedhaanii. Waaqayyoo si keessatti irraanfatu jedhaanii. Yoo nuyi kan keenya eebbisne, yoo nuyi kan keenya guddisne iyyuu ijirraa mul'ata waan ta'eef. Hinaaffaa mana Waaqayyootu keessa jira ture Gadiyoon keessa. Meerreree inni abbootii keenya nuun jedhan meerreree. Hojii dinqisiisaa Waaqayyoo hojjete sun meerreree. Haalleluuyaa. Meerreree. Iddoon ni jiru. Iddootti wayinii cuunfanidha. Lafa namoonni warri kaan jiran hin jiru Gadiyoon. Lafa namoonni regulaarii ta'anii wayinii cuunfan hin jiru. Iddoo addaa, iddoo secured ta'ee jira. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos lafa namni nama nagarreetti dhaqee isa arge. Ilaa Waaqayyoo lafa namni nagarreetti dhimma kee arga. Yeroo ati yaannetti Waaqayyoo dhimma kee arga. Yeroo ati nakeekkannetti Waaqayyoo dhimma kee arga. Lafa inni jiru lafa warri kaan jiran miti. Lafa inni wayinii cuunfutti iyyuu Waaqayyoo achitti isa argate. Kanaaf Waaqayyoo akkas jedhe ergamaa isaa ergeeti ati goota jabaa nana kai Waaqayyoo si wajjin jira jedhe. Ati goota jabaa nana kai Waaqayyoo si wajjin jira. Maal akkamitti jedhe. Maal akkamitti. Ani saba sanyii Minaasee keessa sanyii Minaasee isa xiqqaadha. Ani mana koo keessa maatii koo keessa isa xiqqaadha. Inni kun sumaan taa'e jedhe Waaqayyo. Ati isa jette jedhi Waaqayyo garuu sumaan waa hojjeta jedheen. Jarana sumaan waa hojjeta Waaqayyo. Sumaan waa geeddara Waaqayyo. Sumaan dadhabaadha jettu kana Waaqayyo waa hojjeta. Suma harka jira waa wanti Waaqayyo hojjechuuf amaname sun sirka jira. Iddoo Gediyoon jiru haalli Gediyoon keessa jiru haala abdii isatti kennuun turre. Kanaaf Waaqayyoon wantoota garaagaraa ittiin gaafata ture. Na wajjin ta'uu kee akkam beekuuf mallattoo kana naa godheedhaan iyyoo si wajjin ta'a jira Waaqayyo. Inni immoo sodaarraa kan ka'e iyyuu sababa kana hundumaatti hima. Booddee Waaqayyo akka jedheen warra miidiyaam kana rukuttu kana akka nama tokkotti rukuttaa. Haalleluuyaa. Sabaam akka nama tokkotti rukuttaa. Sumaan iyyuu Waaqayyo dhimma baasa. Sumaan Waaqayyo waa geeddara. Sumaan Waaqayyo waa suphaa. Sumaan Waaqayyo ulfinaan mul'ata. Haalleluuyaa. Sabni Waaqayyo Waaqayyoof galata laadhaa. Namni tokko as keessaa yoo ba'e nama tokko akka nama tokkotti gochuu hin danda'u. Namni tokko as keessaa ani goota kan jedhu nama amma kana akka nama tokkotti nuun jechuu hin danda'u. Waaqayyo garuu jennaan hin ta'a. Haalleluuyaa. Akka nama tokkotti rukuttaa. Miidiyaamiinis birmaduu baastaa bilisa baastaa jedheen. Waaqayyo yeroo wantoota kee gagam godhee qabu waan ati isa kaaniif eebbataatu si keessaa baasuudhaaf. Waan ati isa kaaniif karaa taatu si keessaa baasuudhaaf. Gatii baasaan jira jettaa karaa si godhachuufi Waaqayyo. In ulfaate natti ulfaate jechaa jirtaa karaa si godhachuufi Waaqayyo.
isa kaan birmadu akkati baaftuuf amma waa'ee birmadummaa isa beennu kana dhiisaa. Waaqayyo siin waa hojjechuu barbaada lammii keetiif, siin waa hojjechuu barbaada maatii keetiif, siin waa hojjechuu barbaada jireenya keetiif. Yeroo wantoonni jireenya kee keessatti sirkatti waan bubbule fakkaatu Waaqayyo sin irraanfanne waa'ee keetiif hojiirra jira. Jarana waa'ee keenyaaf Waaqayyo hojiirra jira. Hojiirra jira Waaqayyo. Daawiti waa'ee hojiirra jiraachuu Waaqayyo yeroo dubbatu galaana keessa daandii ati baaste, bishaan keessa daandii ati baaste, asiin bahe kan jedhu, karaa kana darbe kan jedhu, ejjennaa miilla kee tokkoyyuu argeera kan jedhu hin jiru jedhe. Waaqayyo garuu darbeera. Amma yeroo kanatti cal waan jedhe fakkaata, cal waan jedhe fakkaata. Waaqayyo garuu keessa keenya darbaa jira. Ilaa hafuurri Waaqayyo keessa keessan darbaa jira. Hafuurri Waaqayyo keessa keenya darbaa jira. Waan hiikamu hiikamaa jira, waan suphamu suphaa jira, waan buqqa'uun isaaf ta'u buqqisaa jira. Laphee amanameef Waaqayyo kanan godha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo isa dubbate waggaa 25 eegsisiyyuu malee raawwateera. Waaqayyo isa dubbate waggaa 40 eegsisiyyuu malee raawwateera. Waaqayyo isa dubbate haala keessa dabarsee raawwateera. Har'as jireenya keenya keessatti Waaqayyo hojiirra jira. Gaaffii keenyaaf Waaqayyo hojiirra jira. Hiphoo keenyaaf Waaqayyo hojiirra jira. Duwwaa keenyaaf Waaqayyo hojiirra jira. Hojiirra jira Waaqayyo. Hin ture, hin bubbule jettanii jireenyi keessan raafamaa jira laata? Hin iyyoo Waaqayyo waa'ee kootiif hojiirra jira kan jedhu sagaleetti dubbadha. Abrahaam hin bubbule jedheetiyyuu yeroo inni jedhu Waaqayyo al tokko mul'ateetiyyuu anumaa jedhaan. Anumaa jedhaan. Isa jilba kee keessaa bahu si dhaala jedheedhumatu dubbatuutiyyuu gara kakuusaa biraan gahe. Waaqayyo kakuu kee biraan si ga'uuf Waaqayyo hojiirra jira. Isa sitti dubbate si raawwachuuf Waaqayyo hojiirra jira. Isa siin jedhe raawwachuuf Waaqayyo hojiirra jira. Dhumarratti nurraa maaltu eegama? Egaa Waaqayyo akkas jedha, hojiirra jiraata ta'e jireenyi keenya immoo takka yeroo haalli nu marsee jedhu Waaqayyo eessa jira hin jenna erga ta'e, Waaqayyo immoo waa'ee keenyaaf yeroo hundumaa hojiirra jira erga ta'e nurraa maaltu eegama? Akka amanaatti nurraa maaltu eegama? Waanuma tokko duwwaan dubbadhee xumura. Amantiidha. Amantii kiristaanummaa jechuu koo sana jechuu koo miti. Waaqayyo waa'ee kootiif beekaadha kan jedhu amanamummaa Waaqayyoon duratti qabaachuu. Nan darba keessa, nan ce'a keessa, nan naala naataa jedhaniiruma Waaqayyotti duddaa of kennurraa of qusachuudha. Amantiin Waaqayyo Waaqa amanamaa ta'uusaa garaa guutuudhaan fudhatanii sagalee abdii irratti boqochuudha. Sagaleeruma abdii irratti boqodhu. Isa Waaqayyo siin jedheef waan raawwachuuf Waaqayyo amanamaadha. Ati garuu sarratti boqodhu. Ati garuu sarratti of kenni. Ati garuu sarratti of dhiisi. Hiyyoo jettee waan uffattu wallaalin, hiyyoo jettee waan nyaattu wallaalin, hiyyoo jettee garatta deemtu wallaalin, hiyyoo jettee bitaa sitti hin galin. Waaqayyo Waaqni jiraataan yeroo isaatti dhufee si haaressa waan ta'eef. Waaqayyo Waaqni jiraataan yeroo isaatti dhufee hiikamsa fida waan ta'eef. Firoota koo battala tokkotti waggaa 38 hidhaa jiru Waaqni kee Waaqa siifis amanamaa ta'edha. Akka takka jireenya keenya irrattiyyuu murteessina. Inni Waaqayyo jedhe sababii bubbuleef jireenya keenya irratti murteessina. Mana keenya keessaa nagaa dhabna, olii walii irratti nagaa dhabna, hojii nagaa dhabna, yeroo baanu nagaa dhabna, yeroo gallu nagaa dhabna. Maal ennaan immoo Waaqayyotu na dhiise. Ilaa Waaqayyo sin dhiifne. Ilaa Waaqayyo sin hin dhiifne. Ilaa Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Na dhiiseera Waaqayyo, waa'ee koo dagateera Waaqayyo, waa'ee koo irraanfateera Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa nama irraanfatu miti. Waaqayyo sagalee isaatiif amanamaadha. Waaqayyo abdii isaatiif amanamaadha. Isa sitti dubbateef amanamaadha. Isa si kakateef Waaqayyo amanamaadha.
waan keessa jirtu ilaaltee abdiin kutatin. Al tokko tokko qottoon dhiphinaaf gidiraa gaafa namatti wal geeddartu, qottoon dhiphinaaf gidiraa gaafa namatti wal geeddaru waan namarraa ka'uun fakkaatu, garuu waan dinqii ta'e nama keessaa baasuuf Waaqayyo amanamaadha. Dukkana fakkaatee sitti mul'ateera laata? Haalli callabboo fakkaatee dukkanaa'eera laata? Iyyoo bari'uuf jira, bari'uuf jira, bari'uuf jira, bari'uuf jira. Waggaa 38 yeroo qarqara galaanaa yeroo taa'ee eegu gaaf tokko nan fayya kan jedhu abdiin isa keessa jira. Amanadhu Waaqayyo abdii isaa hin haaressa. Amanadhu Waaqayyo waa'ee keetiif hojiirra jira. Hojiirra jira Waaqayyo. Gaaffiin kee, dhiphoon kee, hidhaan kee hiikaan arganne laata? Yaaddee namatti simattee haalatti simattee furmaata dhabdee talaata? Waaqayyo hojiirra jira. Waa suphaa jira, waa geeddaraa jira, waa si keessaa cuunfaa jira. Waan ulfina qabeessa si ta'e si keessaa baasuuf. Wanti ulfina qabeessa ta'e akkasumatti bilaasha namaa kennama miti. Gatii nama baasisa. Waan ulfina qabeessa ta'e jireenya kee keessaa baasuudhaaf atarii Waaqayyo iyyoo turi intala koo tuli ilma koo siin jedheeraa laata? Waaqayyo sasitti dubbateef amanamaadha. Irraafamin Waaqayyo sasitti dubbateef amanamaadha. Mana keesin jeeqin Waaqayyo sasitti dubbateef amanamaadha. Jireenya keesin jeeqin Waaqayyo sasitti dubbateef amanamaadha. Wanta ati keessa darbitu karaa Waaqayyo waan dhufe waan ta'eef inni gateettii keessii bal'ise Waaqayyo amanamaadha waan ta'eef iddoo kee dhaabbadhuuti Waaqayyoon eeggadhu. Warra abdiidhaan eeggataniif Waaqayyo Waaqa amanamaadha waan ta'eef. Warra abdiidhaan eeggataniif Waaqayyo deebii qaba waan ta'eef. Warra abdiidhaan eeggataniif Waaqayyo guyyaa qaba waan ta'eef. Warra abdiidhaan eeggataniif Waaqayyo amanamaadha waan ta'eef iddoo keetii mittiqin. Amantiin kiristaanummaa bu'uura kan inni godhatu dubbii Waaqayyoo irratti. Amantii qabaannu hin jedhe. Amantiin kiristaanummaa nuyi amma gaggeessinu kuni kan inni bu'uura godhatu dubbii Waaqayyoo irratti. Kakuun kee dubbii Waaqayyoo irra jira. Kakuun siif galame dubbii Waaqayyoo keessa jira. Kakuu siif galamee fi Waaqayyo amanamaadha. Dubbii Waaqayyoos amanamaadha. Kanaafi Abrahaam Waaqayyotti hin amane qajeelummaa ta'ee hin lakkaa'ameef. Haalelooyaa. Waan ati keessa dabartu keessatti Waaqayyo wanta inni si lakkaa'u amanamaadha. Tarii waan keessa darbiturraa kan ka'e sodaa fi yaaddoo keessa jirtaa laata saba Waaqayyoo? Takka ilaallee as ilaallee achi ilaallee akka sabaatti ilaallee wantoonni nuyi keessa jiru meerre Waaqayyumti nu jechisiisaa laata? Haalelooyaa. Waaqayyo isa dubbate Waaqa raawwatudha. As gidduutti argineerra Waaqayyo isa dubbate ka raawwatu. Bara isaa sirriitti yaadadhu. Garuu naannoo 2017 akka ta'e na yaadadha. Nama Waaqayyoota iddoo kanatti dhufee konferansii qabnaa, konferansii sana irratti nu tajaajila. Dhuma kadhannaatiin natti fakkaata. Piikcharii sanaan yaadadha. Taa'umsa kana fuudheetu Waaqayyo namni yaadattan na gargaarame. Waaqayyo mootummaa amma saba keenya raase kan nan garagalcha jedhee dubbate. Nama achi keessatti yaadadhu Geetaachoon yaadadhaa fuudhaniitu wambar teessoo kana fuudhanii akkasitti qabanii. Haalelooyaa. Waaqayyo Waaqa isa dubbate raawwatudha. Har'as Waaqayyo Waaqa isa dubbate raawwatudha. Inni waa garagalchuu danda'u Waaqayyo har'as teessoo isaarra jira. Inni waa geeddaruu danda'u har'as Waaqayyo teessoo isaarra jira. Inni waa buqqisuu danda'u Waaqayyo teessoo isaarra jira. Maaltu fuula kee duratti, maaltu mul'ata kee irratti, maaltu egeree kee irratti gaaffii sitti ta'e laata? Jireenya Abrahaam irraa maal baratte laata saba Waaqayyoo? Maal barattan saba Waaqayyoo? Waggaa 25 guutuu baay'een isa Waaqayyo isaaniif kennetti jooy godhu itti gammadu, inni kaan immoo wantoota biraatiin geessifateera. Isaan garuu hin qoramu. Meerre Waaqayyo jedhanii. Meerre Waaqayyo waan ittiin jettan qabdu laata?
waaqayyo waan ulfina qabeessa ta'e fiduudhaaf jireenya kee keessatti waan ulfina qabeessa ta'e keessa keenya baasuudhaaf waaqayyo isa nutti dubbate waaqayyo nuuf eebbisu kaanee dhaabannee kadhannaa. hin kadhanna. gaarummaan kee guddaadha yaa waaqayyo waaqa Abrahaam. amanamummaan kees guddaadha yaa waaqayyo waaqa Abrahaam. abdii laatteeffate amanamaadha waaqa Abrahaam. isa dubbatteeffate amanamaadha waaqa Abrahaam. isa jetteeffate amanamaadha waaqa Abrahaam. mana baastee bakkeetti namannistu ati amanamaadha waaqa Abrahaam. ijaarteen diigdu waaqa Abrahaam. oh maqaan kee bara baraan eebbifamu. maqaan kee bara baraan eebbifamu. maqaan kee bara baraan eebbifamu. meerree waaqayyo akka nu jireenyatti hin gaabbineef yaa waaqayyo galgala kana kottu mogolee keenya haa jabeessi. akka ni jireenyatti hin gaabbineef rahaadiyaa galaba gana mandora labadiyaa maqaa Yesuus Kiristoosin kottu jireenya keenya haaressi. afuura qulqulluu kottu jireenya keenya haaressi. abbaa bara bara kottu jireenya keenya haaressi. ergamoonni waaqarraa yeroo kana ajaja fudhatanii gidduu keenyatti ulfinaan mul'atanii asochoosanii maqaa Yesuus Kiristoosin dhimma keenya gidduu galanii asochoosanii yaada keenya gidduu galanii asochoosanii gaaffii keenya gidduu galanii asochoosanii maqaa nama Naazreetiin humni waaqummaa kee gidduu keenyatti ulfinaa argatu. abbaa hojiirra jira jette akkuma garbichi kee abbaan koo hojiirra jira anis immoo hojiirra jira jedhe yaa waaqayyo hojiirra jirta. waa'ee keenyaaf hojiirra jirta. waa'ee obbolaa koof hojiirra jirta. maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiirra jiraachuu waaqummaa kee nutti dhaga'amu. maqaa nama Naazreetiin nutti dhaga'amu. socho'aa hojjechaa jiraachuun kee nutti dhaga'amu. humni waaqummaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dhaga'amu. abbaa ati gaariidha jennee gaarummaa kee kan dubbannuun olata ati gaariidha. yeroo kanatti yaa waaqayyo fuula kee duratti faala toraadhaan mul'adheera yoon ta'e sin kadhadha. lubbuu bitaan itti gale makradia lavaga sekerele bejendo kramadana labagana masarra labagando lubbuu bitaatti gale meerre waaqayyo lubbuun jechaa jirtuuf maali waaqayyo lubbuu jechaa jirtuuf maqaa Yesuusiin harki kee adiriiru. maqaa Yesuusiin harki kee adiriiru. maqaa Yesuusiin harki kee adiriiru. meerre waaqayyo ganama meerre waaqayyo galgala meerre waaqayyo guyyaa meerre waaqayyo maqaa Yesuusiin harki kee irratti ulfaatu. 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 nama kana yaa waaqayyo hamarraa eeguun jaalala keenaaf haa ta'u. ergamaan diinaa meerre waaqayyoon kan nu jechisiisu yaadaaf qalbii keenya hatuu kan barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. meerre waaqayyo kan nu jechisiisu yaada keenya waaqayyo irraa fuudhuudhaaf kan ka'u maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. kallatti arfan irratti ka'anii ta'anii kan jiran maqaa Yesuusiin kan waraanaman ta'anii maqaa Yesuusiin kan waraanaman ta'anii lubbuu kana irratti humna waaqummaa kee mul'isi. afuura qulqulluu humna waaqummaa kee mul'isi. fuula kee duratti sabni kee ameen jedheera. humni ameen nama jechisiisu waaqarraa nuuf haa kennamu. sabni waaqayyoo haa jedhu Iyesuus gooftaadha. Iyesuus gooftaadha jedhame. Iyesuus gooftaadha. Iyesuus gooftaadha.
abbaa gooftummaa kee arrabi keenya dubbateera gooftummaa kee jireenyi keenya dhugaa ba'eera humni waaqummaa kee yeroo hundumaa hojjechuu kee nu haa hubachiisu yeroo hundumaa waa'ee keenyaaf akka hojiirra jirtu nu haa hubachiisu yeroo hundumaa waa'ee keenyaaf akka dhimmitu nu haa hubachiisu ergamoonni waaqarraa hamaa hundumaarraa nu haa eegani yeroo baanu yeroo gallu gaarummaan kee nu wajjin haa ta'u yeroo baanu yeroo gallu gaarummaan kee nu wajjin haa ta'u araarri waaqummaa kee jireenya keenya hamarsu kadhata keenya waan nu dhageesseef si haa galatu bara keenya jireenya keenya hundumaa hojjechuu keetiin nuuf haaressi yeroo hundumaa hojiirra jiraachuu keetiin bara keenya jireenya keenya haaressi mogolee keenya haaressi galgala keenya haaressi jireenya keenya haaressi diinatti seexanatti abidda godhii nu dhaabi gaarummaan ayyaana kee nu wajjin haa ta'u bara keenya jireenya keenya dhuunfadhu ulfinni tola maqaa keef haa ta'u maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen eebbifamaa ta'a.